Godin shawa baana boofeeti waraanni mootummaa uummata diinoonfachuun gochee gara hawaasicha balleessirra bobba'ee jiraattota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Liix Oromiyaa Wallagga Hooroo Guduruutti immoo waraanni mootummaa uummata walga'iif yaame dhukaasuun qulqulloota baasuu dubbatamaa yeroon ingidaa waan odeeffatu qaba. Raayyaan ittis biyyi Itoophiyaa dhumi baatee bilarra jalqabuun godin Matakkalaana Dibaaxii keessa dhalattoota Oromoo miidhaa jiraattoti raadiyoon Sagalee Ameerikaa biyyooti mataan waggoota lamaan booda miidiyaalee lamirra yeroo jalqabaatiif gaabiif deebii qondaalli Kaafoo Jawaar Mohammad rakkoo Itoophiyaan keessa jirtuuf yaadota furmaata jedhirratti xiinxala bal'aa kennee jira. Anaaf Abiraan Birruu marroon santee oduu teentalaatiin immoo biyyi Afrikaa Gambiyaatti maala abbaan allang Gambiyaa pirezidaantii biyyattii duraanii Yahaya Jammeh irratti matbanuufi jedhani 1916 baanjuuri qabu namni siyaasaa kun falfal dabalati yakkootan 265tiin xuuqessu irratti argamu kanallee boodirratti deebiina caamsi 27 jimaat barri 2022 Oromiyaa miidiyaa neetwoork istuudiyoo gaafa Afrikaa irraa oduutiin qabanne saneeguu jirraa nuuf yaadaan affeerraqeen. Kutaalee addunyaa garaagaraa tooftaawwan isinii danda'amu hunda warreen daawwatan daawwattoota OMN akkam jirtu kun oduu OMN kan yeroo kanaatti ana Abiraan Birruutu oduu isinitti himama. Godina Shawaa Aanaa Boosatitti waraanni mootummaa uummata diinoonfachuudhaan gochaa egeree hawaasichaa balleessuu irratti bobba'ee jiraachuu jiraattonni aanichaa OMN itti himan. Qe'ee qonnaan bulaa barbadeessuu qabeenya saamuu fi mancaasuu akkasumas ajjechaa fi hidhaan akkanumaan dhalattoota Oromoo irratti raawwatamu gochoota diinummaa waraanni mootummaa itti fufiinsaan raawwataa jirudha jedhu. Naannichatti yeroo ammaa boonni dheerachuu wal qabatee hongee hamaan mudachuu ibsuun qaamni mootummaa uummata hongee miidhame kana gargaarsa isiniif goona koottaa jechuudhaan erga gara magaalaa Booleetti waamee booda hidhaatti naqee dararaa jira. Yuun ingidaa gabaasa bal'aa qabu. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti waraanni mootummaa hawaasa diinoonfachuun gocha diinummaa irratti raawwataa jiraachuu himan jiraattonni taateewwan guyyaa guyyaan raawwataman egeree hawaasichaa dhabamsiisuu irratti kan fuulleffatan ta'uu himuun mootummaan maaliif sadarkaa kanatti uummata diinoonfachuu akka filate hubachuuf rakkanneerraa jedhan qotee bulaa qe'ee isaa irratti gubuu fi qabeenya isaa saamuun ola deemaa Oromoo akkanumaan rashanuu fi uummata jiruuf jireenya isaa irraa qabanii hidhaatti ugguruun gochoota guyyaa guyyaan hawaasa naannichaa irratti raawwatamaa jiran ta'uu ibsaniiru. Mootummaadha waraana mootummaati. Wanni adeemsi jiru adeemsa waraana sanii wal loluuti garuu amma lolaa miti dubbiin godhamaa jiru. Waa'ee lolaa bira jiran jala sanii wal loluutti nuti amma mootummaa kan ta'eeffate isaanii taanicha nama dararuu ijoollee dargaggeessumaan argan ajjeesuu qofatu miti immoo kan immoo makiinaa keessa godhanii too bakka kaan dhabames hin jira. Horii saamaa jiru jedhe horii namaa horii akkasumatti horii uummanni qabu guutumatti argamuun walitti qabatanii tuma kaan bitti dhaqatu baay'ee ulfaata jechuudha bobba'anii tuma galuun namni bishaan waraabbatee tuma galuun danda'u horii bishaan buufattee galuun dandeessu sirraa fudhatan horu. Gocha guddaa gaggeeffamaa jira. Even wanni biraa haasuuti solaarii namni manarratti gateetoo ibsatu akka ibsaatti ishiillee jala guurratu jechuudha. Aanichatti gochoota gara jabinaan hawaasa mudataa jiran kanaan alattis taateen hoodaa aadaa fi safuu hawaasichaa mancaasuu irratti fuulleffatan raawwatamaa jiraachuu dubbatu jiraattonni. Isin waraana bilisummaa Oromootiif raaga himtuu jechuun ayyaantuuwwan hawaasa biratti kabaja qaban salphisuu hidhuu fi saamicha irratti raawwachuun taatee irra deddeebiin argaa jirrudha. Gochoonni aadaa fi safuu hawaasichaa salphisuu irratti xiyyeeffatan kunneenis uummaticha balleessuun kan wal qabatanidha jedhu. Warra ayyaana kan jedhamutu jira warri tajaajila gaaddisaa kennan jechuun nama araarsuu waan tokko tajaajila amantiitiin waan wal qabate kennantu jira. Isaan san tokko guuranii warra silaa namni hooggana akka tokkotti hooggana amantiiti salphisanii dabaddabaa maal godhaa qabeenya isaaniitti siruu barbaadan dhaqanii saamaa jedhan. Fakkeenyaaf obboleecha dinquu Tayyaasaa guddataa baaduu yoo rabbamaa kooyyanii namichi warri suni warra ulfina qabanii warra kabajaa qaban akka warraattis amma ilmiillee hidhaa jira. Hidhaa qofaa mitiifuu gazabaduu fiduu qabaa maalidhaa kan jedhu jira. Warra abbaa walloo kan jedhamtu jira. Eenyu tokkos eenyu ifaa bulchaa waan lama jaamooti isas kun hundi shaniidhaaf isaa garaagdanii shaniidhaaf waa dubbattu isaan gargaartu jedhameeti akkasuma hidhaatti dararanii maguddoo kaasan akkanaa uummanni kun argeen beeku seenaa keessattis dhageenyeen beeknu waan akkasiitti jira jechuudha.
Tarkaanfileen waraana mootummaatiin aanichatti fudhatamaa jiran kunneen kan qaama qabsoo hidhannootti jiru irratti raawwataman osoo hin taane gocha guutummaan guutuutti uummata nagaa irratti fuulleffatan ta'uu himan. Oromoon rakkoo wal irratti ilaaluutu kanaan nu gahee jedhu. Uummanni wal hubachuu dhabuu fi ulee abbaa hirree wal irratti ilaaluun bu'uura rakkoo kanaa ta'uu ibsuun falli jiru waloon falmachuu qofadha jedhan. Uummatuma kana jireenya dhoorguu sitti fakkaata gabaabaa ciftumaadha jechuudha. Bilginnaadha yookaan immoo bakka gadi bu'uu hojii siyaasaa biyya kanatti agarsiisa. Gadi bu'uu immoo uummatuma kana dararaa yaamanii waan bobbaafaman fakkaata. Bakka biraatti kan dhagaa turre dura waan akkana kan amma yaada dhagaa turre malee qe'ee keenyatti yookaan naannoo keenyatti ta'ee agarree hin beeknu. Taa'ee soba malee mootummaan akkanaan godhu isaan ture. Falli tokkoffaani manni keenya kuni rakkinuma keessa jiru kana wal hubatee wal quba qabaayidhaani. Wal quba qabna. Rakkinni kuni soba fakkaatinaa miidiyaa tokkodha dhownan. Akka uummataatti tokko falan kaawwanne boosatitti akkanatti dhaabaru. Sana dapat darbaa garuu bishooftuunis moojos hundi tokko wal gaheetuma namni kun akkuma amma kun dhabame amma uummanni kun akkuma waan dhabameetti itti ilaaluu dandeessa jechuudha. Uummanni aanichaa yeroo ammaa bonni dheerachuu wal qabatee hongii hamaarra bu'eera. Horiin hawaasichaa bonaan dhumaa jiraachuu fi rakkoon kun gara namaattis cihaa jiraachuu jiraattota aanichaa irraa odeeffanneerra. Uummata rakkoof saaxilame kanaaf birmannaan qaama maraa yeroo barbaachisutti waraanni qaama aangoo irra jiruun bobbaafamu. Qabeenya hawaasicha harkatti hafte saamuu hojii idilee godhateeraa jedhan. Kana malees tibbana gochi qaanfachiisaan hawaasa rakkoo hongee irra bu'ee jiru kanarratti raawwatamuu ibsaniiru. Guyyaa sadiin dura uummata hongeen miidhame kana kottaa gargaarsa isiniif laannaa jechuun qaamni mootummaa erga gara Booleetti waameen booda uummata gargaarsa fudhachuuf magaalaa Boolee jedhamtutti walitti qabanii hidhaatti naqanii jiraachuu jiraattonni aanichaa OMN'f yaada kennan ibsaniiru. Namoonni 133 bifa kanaan qabamanii hidhaman hanga yoonaattuu hidhaa jiraachuus odeeffanneerra. Godina Matakkalitti naannoo Beenishaangul Gumuz jechuudha opereeshinii gaggeessinaa jechuudhaan tarkaanfii waraanni mootummaa fudhataa jiruun hawaasi Oromoo hedduun haala hammataa keessatti kufee jiraachuu gabaasii VOA ni agarsiisa. Hawaasi kun rakkoo nageenyaa, midhaan nyaataa, qubsumaa fi tajaajila wal'aansaa keessatti kufee jira akka OMN odeeffatetti gabaasii bal'aan itti dhiyaata. Raayyaan ittisa biyyaa dhuma baatii eblaatii kaasee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatiitti bobba'ee dararaa jajjabaa dhalattoota Oromoo irraan gahaa jiraachuu himu. Jiraattonni naannoo sanaa VOA'n dubbise. Gandoota baay'eetti nama fixuu, buqqisuu, qe'ee jiraattota gubuu fi qabeenya saamuu himu. Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa Dibaatii ganda Gaalessa dura galee maaziyaa gaafa bultii 16 haajigaa ture gaafa bultii 17 hin hiriiree aanaa Dibaatii ganda Qorqaa jedhamuun seenee Ana Dibaatii maganda Caancoo jedhamu sana hin seenee namoota hedduu hin qabee hin hidhee reebee gaafa bultii 18 maaziyaa jechaadha. Ana Dibaatii ganda Caancoo isaarraa seenanii dhaqanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan nama 3 ana Dibaatii naannoo Geeshee jedhamurraa akkuma kanaallee ajjeesanii Ana bulaan ganda Gongoo jedhamurra gaafa 18 dhufanii gootii fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo haajigaa nyaataa jiru irratti dhukaasa bananii bichaa tokko hin ajjeesanii mana nama 10 olii gubanii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu michaan talaa durbaa barnoota fittee eebbifamtee teessu rukkutanii amma mana Baardaariin jirti rifeeriidhaanii yaalamaa jirti. Warqee giraama 10 fudhatanii qabeenya callaa 85 fudhatanii mana keessa micaa Baayisaa Taaddalee jedhamu abbaa ijoollee lamaa hin ajjeesanii birrii 80 boorsaa isaa keessaa fudhatanii abbaa qaban sokkanii sarmuu jalleessoo mana lamatti jalaa gubate birrii 16 achuma keessa hin gubate odaan manaa guutuu sun kan dureeraa sunis mana lamatti gubate kootii fitiirraati. Naannaa Dibaatii ganda Giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama ajjeesanii ettuma fufanii immoo achumarraani guyyaa baay'ee utuu hin turiin Ana Dibaatii ganda Caancoo jedhamu gootii taachi gimbii fi laayi gimbii jedhamu laayi geeshee fi taachi geeshee jedhamu Caancoo Gishgaaraa hunda ishee buqqisanii Ana Dibaatii ganda Gaalessaa magaalaa ishee irratti walitti sassaabanii qabeenyi namaa bakkee sanarratti hafee. Tarkaanfii hanga yoonaa humni kun fudhateen aanaa bulan qofa keessaa namooti nagaa 25 ajjeefamuu manneen 57 gubachuu fi namoonni 180 hidhamuu hima jiraataan VOA'n dubbise. Yoo xiqqaate erga gaafa san alseenariitii lubbuun 25 kana keessatti darbeera manni gubate
mana 57 ol kana keessatti qabeenyi daabaan dhangaan baatu mana gubate kana duukaarra gubate qabeenyi namni mana tokko keessaa qabu hundinuutu keessaan bahiin gubate kanaaf rakkina guddaa kana keessa jira. Amma namni gindii dhiirataa jiru hin jiru, namni mana shaatu siifataa jiru hin jiru, ijoolleen booyuu buqqa'uurraa gara buqqa'uu, diigamsarraa gara diigamuu, gubachuurraa gara gubachuutti kan namni adeemaa jiru. Namoota dirqamaan qe'eerraa buqqisuu hojii godhachuu humna mootummaa himanii warri aanaa bulanirraa buqqaafame magaalaa Gaalessaa gandoota akka Barbarii fi Qorqaa keessatti walitti qabamee rakkachaa jiraachuu dubbatanii jiran. Haleellaan kun dhalattoota Oromoo qofarratti xiyyeeffatee jedhu jiraattonni. Haleellaan kun ammas itti fuullee dubbatu. Dhimma tarkaanfii kana ilaalchisee VOA'n kan gaafate itti gaafatamaan kominikeeshinii aanaa bulan obbo Abbaba Gannati tarkaanfiin kun opereeshinii qaama shanee jedhamu balleessuuf fudhatamaa jirudha jedhan. Jiraattonni garuu namoota nagaatu dhumaa buqqaa jiraa jedhu. Miidhama dhaqqabe irratti immoo deebii kennuun gahee raayyaa ittisa biyyaatii jedhan obbo Abbaba Gannati. Guutummaa godina Matakkal keessaa uummanni Oromoo humnaan buqqaafamee jiru 35,000 gahu odeessi OMN argatee mul'isa. Lammiileen baadiyyaarraa dirqamaan buqqifaman manneen barnootaa fi magaalaa keessatti walitti qabamanii kan jiran yoo ta'u weerara dhibeetiif saaxilamaa jiru. Gaazexeessituun televezyiinii FIB Sabboontuu Ahmed sababa ammaaf hin beekamneen hidhamuun ishee gabaafamee jira. Sabboontuun kaleessa galgala osoo hojii irraa baatee gara mana isheetti galaa jirtu poolisoota lamaan qabamtee gara waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Labuu bakka addaa muuziqaa Safar jedhamutti geeffamuu Addis Standard gabaasee jira. Daayirektarri olaanaan miidiyaa FIB Lammii Taayyee dhimma hidhamuu gaazexeessituu Sabboontuu Ahmed ilaalchisee yaada kenneen har'a ganama waajjira poolisii dhaquun ishee akka dubbisee fi ajja qaama biraarraa dhufeen akka hidhamte poolisoota irraa hubachuu hime. Sabboontuun gaazexeessituu kutaa sagantaa bashannanaa FIB yoo taatu kaleessa iddoo hojii ishee oolte galgala gara mana ishee osoo galaa jirtu poolisoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee lamaan qabamtee waajjira poolisii Labuu muuziqaa Safar jedhamutti geeffamtee yeroo ammaas achi jirti. Yeroo ishee gaafachuu dhaqnu karaarratti miseensota tika biyyaalessaatiin akka qabamte nutti himamee jedhe Lammiin. Poolisoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dhaqnee maalii fi eenyuun akka hidhamte akkasumas maaliif akka mana murtiitti dhiyeessine yeroo gaafannu nuti isheerraa dhimma hin qabnu qaama biraatu akka qabamtu ajaje amma ni fudhatu jennee eegaa jirra jechuun dubbatee jira. Akka isheen qabamtu ka ajaje poolisii Oromiyaa ta'uu akka malus shakkii isaanii himanii jiru obbo Lammiin. Waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa gama isaatiin dhimma hidhamuu gaazexeessituu Sabboontuu Ahmed ilaalchisee ibsa baaseen gaazexeessituun sababa hin beekamneen ajaja mana murtii tokko malee qabamtee hidhamte hatattamaan akka gallakkifamtu gaafatee jira. Ogeeyyii miidiyaa ajaja mana murtii fi badii tokko malee halkan daandiirraa qabanii hidhuun sirna ijaarsa dimookiraasii biyyi keenya eegalte irratti gufuu ta'uu isaa caalaa akka addunyaattis akka ogummaa kanaattis fudhatama kan hin qabne waan ta'eef ogeeyyiin miidiyaa sodaa tokko malee hojii isaanii akka hojjetan gochuun dirqama mootummaatti jennee amannaa jedha waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruutti waraanni mootummaa uummata walga'iif jechuudhaan humnaan walitti qabeerratti dhukaasuudhaan lubbuu lammiilee nagaa hedduu balleessuun dhagahame. Gochaa kanaan dura gareen hidhattoota mootummaa irratti dhukaasa banuun miidhaa irratti dhaqqabsiisee ture ka jedhan jiraattonni aarii kanaan isintu nutti waame jechuun waraanni mootummaa uummata nagaa duguuguu namni haleellaa kanarraa lubbuun oole OMN itti himee jira. Yuunin Gidaarraa dhageessu. Hangammaatti ganda biiftuun nuuf baatee naannoo quubsaa Qidaamee jedhamu qofaatti reeffi namoota 30 olii karra saasaan ajjeefamanii argameera jedhu jiraattonni. Taateen rifachiisaan kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu ganda baadiyyaa biiftuun nuuf baatee jedhamu keessatti caamsaa 24 bara 2022 raawwatamuu isaatu himama. Taateen mudates akkas ture jedhu namni haleellaa kanarraa lubbuudhaan ooluun haala isaan mudate OMN'if ibsan. Wiixata ganama kaabineen aanaa fi qaamoleen nageenyaa mootummaa maqaa duula farra riphee lolaa geggeessuu jedhuun dargaggootaa fi dhiirota humnaan manaa yaasaa turan qonnaan bultootaa fi ilmaan qotatee bulaa akkasumas barsiisota ganda biiftuun nuuf baatee walumaa galatti baay'inni isaanii 100 ol ta'an qaamolee nageenyaatiin dirqisiifamanii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa quubsaa Qidaamee jedhamutti walitti qabaman. Namoota walitti qabaman kanaafis leenjii waraanaatu isiniif kennama. Isa booda duula waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu irratti hirmaattu jedhamuun itti himamuu nuuf ibsaniiru. Hawaasni yeroo karoorri kun itti himamutti
dirqiidhaan waan hin beeknetti hin hirmaannu jechuun mormii qabu ibsachuu akka eegale jiraatan gandichaa kun OMN itti himaniiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa fi kaabineen godinichaas namoota isaan morman doorsisuu fi afaan qabuuf yaalaa akka turan maddeen keenya himaniiru. Wal mormiin hawaasa nagaa fi kaabinoota gidduu ture utuu hin furamin aduun waan lixxeef hawaasni martuu qaamolee nageenyaa dabalatee mooraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa qoobsaa Qidaamee keessa akka bulaniif dirqisiifamanii jedhu jiraattonni. Halkan kibxatatti bari'us reebichaa fi diraraan namoota hawaasa keessaa jajjabaatan isaan fedhii keenya malee duulatti hin hirmaannu jechuun gaafataa turan irratti raawwatamaa akka ture kan himu maddi OMN garasii dubbifne kun namoota mana barumsichaa keessa turan keessaa tilmaamaan 25 kan hin caalle hidhattoota mootummaa milishaa fi kaabinee akkasumas poolisii humna addaa godinaa fi aanaarraa bobbaafaman ta'uu ibsanii jiru. Isaan kaan garuu uummatuma nagaa turan. Osoo kanaan jiranii kibxata ganamaan waan hin eegin isaan mudachuu kan himan jiraatan ganda biiftuun nuu baate kun qaama hidhate kan ammaaf eenyummaa isaa adda hin baafanne waliin milishaa fi poolisiin walitti dhukaasuu akka eegalan dubbatu. Turtii daqiiqaa muraasaa booda sagaleen waraanaa akka dhaabbate kan himu maddi OMN yeroo sana bakkicha ture kun dhukaasa baname sanaan milishoota keessaa namoonni miidhaman akka turanis OMN'if ibseera. Haa ta'u malee hidhattoonni mootummaa fi kaabinoonni sun uummata mooraa mana barumsaa keessatti reebaa bulan sanatti as deebi'uudhaan isintu nutti waamee jechuun dhukaasa jumlaa eegaluu isaanii ibsaniiru. Namoota mooricha keessa turan keessaa kan humna qabu gara bosonaatti yoo baqatu gariin ammoo bakkuma sanatti osoo hin rukutamin lubbuu ofii oolfachuuf jecha baqachuurra harka kennachuu murteessanii turani. Haa ta'u malee hidhattoonni mootummaa kunniin gara laafina tokko malee namoota qorra keessatti reebaa bulan kanneen jumlaan ajjeesuu itti fufaniiru. Dhukaasa walitti fufaa godhameenis hawaasni nagaa lakkoofsaan hanga 50 tilmaamamu lubbuun darbuusaa maddi OMN dubbise kun himeera. Milishoota bakka biraatti dhufan kan lakkoofsaan muraasaa ta'an reeffi isaanii gara bakka dhaloota isaaniitti ergamuu ibsuudhaan ganda biiftuun nuuf baatee naannoo qoobsaa Qidaamee qofatti reeffi namoota nagaa humnaan qe'ee ofii isaanii keessaa qabamanii gara walgahichaatti fudhatamanii kan baay'inaan 30 ol ta'u argamuun guyyaa kaleessaa sirni awwaalchaa isaanii raawwatamuu ibsaniiru. Gammaatti reeffi namoota hundaa hin argamne kan jedhan maddi odeeffannoo OMN kun ajjeechaan raawwatame kun gocha duguuggaa sanyiitii jedhu. Caamsaa 24 irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti gandi biiftuun nuuf baatee rifaatuu hamaa keessa jiraachuu kan dubbatan jiraattonni uummanni Oromoo duguuggaa sanyii nurratti raawwatamaa jiruuf sagalee akka nuuf ta'u gaafannaa jedhan. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa gama fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseen godinicha keessatti duulli riphee lolaa balleessuu geggeeffamaa jiru jabaatee fufeeraa jedhe. Haa ta'u malee hawaasni aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa garaagaraa akka himanitti maqaa duula kanaatiin uummata nagaatu guyyaa gara guyyaatti duguugamaa jira. Waggoota lama booda miidiyaa irratti yeroo jalqabaatiif gaafiif deebii kan tolche qondaalli olaanaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed rakkoo fi furmaata rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti xiinxala bal'aa kenneeti jira. Jawaar unkurama siyaasaa, dinagdee fi dippiloomaasii biyyattii harkaa qabu irratti kallattiiwwan furmaataas akeekee jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. Duuti biyya wajjin hirriba kun jaani Oromoo kumaatamootatu hidhame. Turtii waggoota lamaan booda miidiyaalee lamirratti gaafiif deebii afaan lamaan ka tolche namni siyaasaa Jawaar Mohaammed miidiyaalee hawaasaa fi dilee irratti joo dubbii ta'uun irra haasawamuu jira. Waraana kaaba Itoophiyaa rakkoo qaala'insa jireenyaa qilee bu'uu baabur biltsiginnaa gaagam Oromiyaatiif biyyattii qofa duntaan marii biyyoolessarra yaada kakeen qondaalii olaanaan kaafa'uun waraan kaaba Itoophiyaa khajootan kudhanii sagaliif godhamaa ture keessa yaadaaf qaamalleen hirmaachuu dhabuu isaatiin rabbi galatoomfadha. Bifa baay'ee nama qaaneessuu fi nama suu kenneessuun waan lola hammeessaa garii isaanii afaan baafatanii duguuggaa sanyii saba tokko irratti yeroo labsaa turanitti baay'ee nutti dhagahame baay'ee qaanofne turre akka lammii biyya kanaatti. Inumaa Baqqalaa yeroo baay'ee haasofna turre taa'ii osoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nullee akkuma jara kanaatitti salphannee waan biyya balleessu dubbanna turre jennee yaadaa turre baay'ee nutti dhagahame. Inumaa akkuma reefsu hin jetti rabbi san jalaan waraarutti gammachuu qabna turre. Itoophiyaa deebisanii akka biyyaatti itti fufsiisuuf furmaati tokkochi qabna mari biyyoolessa hajat Jawaar.
Jawaar qaamole kamiyyu taanaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu keessumatti immoo yoo seexan hin taatin namni Oromoo ta'e Oromoo waliin mari'achuu jibbakki hin jirreef qaamni cuftinu keessuma garuu warri qawwee qabu waraanni bilisummaa Oromootiif TPLF marii keessatti hirmaachuu qaban jechuun gaafata. Rakkoo kaabatti uumame lolaan furuu yoo kadadhabdaate kakibbaa furuu yoo hin dandeessu. Humne arra xiqqaa jettuun boru guddatee kan argamu jechuudha. Duuba deebinee yoo kalaalu taate Oromiyaa yeroo nuti wayiwaachaa turre waggaa 4 waggaa 3 irraa aanaalee muraasa lixa Oromiyaa ture kan lolli keessa ture arra godinoota hedduu waliin ga'ee humnoota Oromiyaa keessas ta'ee naannolee adda addaa keessa socho'an wajjin mari'atee lola dhaabuudhaan gara furmaata waliigalaatitti fidu malee gama lolaatiin deema jechuun mootummaafis biyyaafis saba keenyaafis kan fayyadu ta'ee natti mul'atu. Baabur yookaan konkolaataan biyyattiin itti maluu jirtu kan miilli lamqilee seenee jira. Kanaaf furmaati jiru konkolaachisaan gaarii kana tasgabbiin ofir micciirsisuu ta'uu baannaan immoo guutuma guutuutti. Goota afran dabreef karaa dogongoraatirra saffisumaan oofamaa turte. Amma garuu egaa goomman lama qilee seenee boodallee taatu fireenni waan qabame fakkaata. Fireenni qabuun gahaa miti duuba deebisuu barbaachisa. Kanarratti mootummaan qabatamaan murannoodhaan biyyattii qileerraaf duuba deebisuudhaaf tarkaanfii yoo kafudhu taate nuti gahee keenya akka mormituutitti akka lammii biyya kanaatitti waan beeynuun waan dandeenyuun hirmaannee balaa as deemaa jiru rakkoo hagammaa jiru madaa hagammaa jiru wallaanuudhaaf balaa gara as deemaa jiru immoo baraaruudhaaf hanqisuudhaaf shoora keenya taphachuudhaaf qophii. Miidiyaalee lam ubuntuuf Oromiyaa miidiyaa neetwoork irra daqiiqa waan 165 afaan lamaan ka dubbatirra guddaan OMN duraanii seenaa isa kamanidhaa keessatti dabarsellee karaa kitaabaatiin akka uummatatti hin bahuuf jiru waada seen. Sagantaa dheeraa fi kitaaba dheeraa kan bahu waan ta'eef gara fuulduraa barreeffamaaniif kan dhiyeessinu ta'a. Gaafiif deebii miidiyaa ubuntuutiif OMN kan hordofee dubbiin fuul miidiyaalee hawaasaa taakkuun biyyatti garee sadii wal qoodu weeddisuu jira. Deeggartootaaf dinqisiifattooti saayyummaa beekumsaaf xiinxal bilchaatan ni kan kaasuun dinqisiifatu. Waraan bilisummaa Oromoo dabalatee qaamoleen hundi karaa nagaa dhufuun Itoophiyaa diigamu roolchuu qaban yaad jedhu warri muufates dhuuf fakkaatu. Jawaar faannoon Amaar keessan loluu jir maaliif abaaruudha? Marii biyyoolessa busheessuun maaliif barbaachise? Tarkaanfii seera kan mootummaan keenya fudhachuu jiru gati dhabsiisuuf gad ba'een hoommi dabballootaaf aktiivistoota mootummaa sirna bilxiginnaa keessaa isaan muraas turani. Biyya kana balaa irra buute kanarraa nan hambisa. Hambisuudhaaf immoo isin wajjin haasa'uun isin wajjin mari'achuun faayidaa qaba jee ka dhufu kamiyyuu wajjin. Ministeerri daldalaa fi riijinaal intigireeshinii Itoophiyaa heeyyamoota daldalaa alergii jimaa 830 mulquu beeksise. Akka Addis Standard gabaasetti warri kun seera alummaa irratti jechuunis heeyyama daldalaa faayidaa biraaf oolchuu fi heeyyama haaromsuu dhiisuudhaan heeyyamni isaanii mulqame. Akka ministeerichaatti leecalloon biyyattii akka jimaa sababa seer maleessummaa dantaa biyyoota ollaatiif oolaa jira. Kun ammoo dinagdee biyyattii miidhee jira. Jimaan irra caala biyyoota Itoophiyaa, Keeniyaa fi Yamanitti oomishama. Madda sharafa alaa Itoophiyaa isa olaanaadhaasi. Qorannoon gabaa jimaa fi alergii isaa irratti bara 2020 keessa maxxanfame akka mul'isutti indastiriin jimaa damee qonnaa gabaadhaan dursarra jiran keessaayi. Indastiriin kun madda sharafa alaa biyyattii parsantii 4 yoo ta'u, daldala alaa biyyattii keessaa immoo parsantii 9.4 dhuunfata. Sharafni alaa biyyattiin gabaa jimaa irraa argattu bara baraan dabalaa kan dhufe yoo ta'u, bara 2017 qofa birrii biiliyoona 6 caalutu irraa argame jedha gabaasichi. Gabaa guddaan jimaa Itoophiyaa Somaaliyaadha. Achumatti immoo Somaliland jimaa Itoophiyaa bituudhaan dursaa jirti. Armaan dura jimaa Itoophiyaa bituudhaan Jibuutii kan dursu hin turre. Tarkaanfiin heeyyama mulquu ministeerichaa ammaa kun sharafa alaa biyyattiin jimaa irraa argachuu maltu karaa daldala seeraan alaa Abu Hordofeeti jedha ibsi ministeerichi baase. Daldaltoota jimaa 830 heeyyamni daldala isaanii mulqame keessaa 14 isaanii heeyyama kan hin haaromfan 40 isaanii immoo heeyyama isaanii waan biraaf kan oolchan jechuunis qaama sadaffaaf dabarsanii kan kennani. Kanafan daldala seeraan alaa keessatti warra hirmaatani. Ministeerichi rakkoo kana furuuf daldala ekspoortii jimaatiif tajaajila galmee heeyyama daldalaa foddaa tokko One window service kennuuf qophii eegaluu hima. Eksportaroonni jimaa
osoo heeyyama ekspoortii baankii irraa hin fudhatin dursanii dhufanii sanadoota daldala ekspoortii isaanii ministeera daldalaa fi regional integrationitti akka galmeessisan sanadoonni isaanis seer qabeessa ta'uu akka raggaasifatan waamicha godhee jira. Maddi oomisha jimaa biyyattii guddaan Oromiyaa ta'uun beekama. Haa ta'u malee qonnaan bultoonni Oromiyaa bu'aa isaaniif malu qonna jimaa kanarraan arganne. Odeessaa keenya xumuruun duratti odeessaa maddeen alaatiin isinitti hima. Abbaan alangaa Gaambiyaa pirezidantii biyyattii duraanii Yaayaa Jaamii irratti himannaa banuuf jedha. Yaayaa Jaamii bara bulchiinsa isaa waggoota 20 keessatti gochoota akka dhiibbaa mirga namoomaa fi gudeeddiin kan himatame yoo ta'u maqaa HIV'n fayyisa jedhuunis hojii falfalaa raawwachuudhaan dubartoota biyyattii hedduu gudeeduu isaatu dubbatama. Maddeen alaarraa akka walitti qindeesse Guyyoo Waariyooti. The man who said he would rule Gambia for 1 billion years was finally forced into exile. Abbaan alanga Gambiyaa pirezidaantii biyyattii duraanii Yahaya Jaamee irratti matbanuufi jedhani. Jaameen bar bulchiinsa waggoottan 20 keessa gochoota akka nam gaargalchuuf durbuufachuu darate himat gos 265 ol irra dhiyaachuun bakka qaamaan hin jirre wanki dhaaban. Gos Gambiyaa ta'idwar musliimoota joolaa irra dhalachuu waggoottan 20 darban jechuun bar 1996 biyyatti afaan qawweetiin bulchaa katura abbaan reeqoon jaalaqab bar 2017 pirezidaantii ammaan tana addaan baarootiin injifataman gorra gaggeeffame. Bara bulchiinsaatti ajajman murtii malee nam raachiisuu okkaamsee nam dhabamsiisuuf dhiibba mirga namooma hedduun kaa'imatmanni murtii biyyattii Jaameef kaadiroota satalaakkoofsaan 70 caalti isaa to'ee jiidi saadiyoo dabalatee himachuuf jechuusa BBC Afrikaan gabaase. Human Rights Organization accused him and his security forces of torture and enforced disappearances. Gaaf qara araaraaf mari biyyoolessa keessa maqaan isii hammatame katurittaantuun pirezidaanticha tamaqa maasoo jaanglar siiti squad jechuun gare haleel turaasaa jedhamuun beekamtullee warri matirra banam kankee jirtii jedhaan. Jaartiin tun haadhi ijoollee afuriitti gannaan nam umri 65 dhiirsallee itti garooba garuu wambada jaanglar siiti squad jedhamu ganuun nam fixaa turte. Miidhamtoota maatii miidhamtoota aktiivistootaaf dippiloomaatota dabalate namooti hedduun Jaame imachuuf murtii walitti qabamulaan arge jira kajedha galalchaan Aljaziiraa Ahmad Indiriis. Mootummaan biyyattii pirezidaantam baqaan bibbira jira kan akka fide adabuuf uummati biyyattii jabeesse gaafachuu jira jedhe. The July 22nd Arch is a monument built in 1996 to commemorate the coup that brought Yahya Jammeh to power. Yahya Abdullah Aziz Jumuus Jukunda Jaamiyaa waggoottan 20 biilit Afrikaa baanjuuri bulchikeessa yakkootana klubbu balleessuuf dhiibba mirga namooma qofa doon taane dhibee HIV fayyisuuf rabbiin qoricha takka garte takka dhageette jedhanaaf kenna jir jechuun dubartoota 50 olillee buufachuusaatti odeeffama. Waggoottan 20 ol bulchee bar 2017 irra pirezidaantii ammaan tanaa baddaan baarootiin mo'atame jennaan olki kaasuun namni walitti taa'ee buxee wal baase. Dhumirra gareen biyyoota lixa Afrikaa waraan ergite dubbi qabbaneessuun innilleen Equatorial Guinea baqate. Uummataaf mootummaan biyyattiillee namichi deebi'ee kanuufa dabamuutii jedhu. Giniin garuu waliigalte seera tanan biyya baqa deebiste mootummaa kennuu Gambiyaa walii waan hin mallatteessiniif namichi kan deebisanii harka Gambiyaa deebisuun rakkoo jabduu jedhaan. Yahya Jammeh waggoottan 20 bulche horii biyyattiin qabdi cufeegi saameen duuba maqaa HIV fayyis jedhuun dubartoota 50 buufate badee jedhaan. But he needed more than magic to take on the young Gambians who in December daawwattoota oduuwwan OMN kasaati kana kanneen turanii waan wajjin turtaniif ulfaadha.